Masico, Masico. Masico, Masico. Ega waa'ee alaabaarraa haasofnaa rantana dura alaabaan maali hajurraa yookaan maaliifi san duratti ka'umsa keenyaaf akka nu ta'u waa'ee alaabaarraa xiqqoo haasofnee gaariidha. Alaabaan jechuun maali? Yoomii fi akkamitti jalqabamte hajuu yoo laalle seenaan isaa dheeraadha. Ammoo gabaabsinee waan takka qofa laaluudhaaf warri vexillology jedhama wannin barnoonni ogummaa kana qoratu hawaa'ee alaabaadhaa qoratu warri vexillology dha maal jedhan alaabaan waan biraa tokkollee osoo hin ta'in faajjiidha, mallattoodha. Mallattoo murni tokko kan biraatiin itti adda beekamu, gamni tokko kan biraatiin adda itti godhee if laalu. Wanni kun arran jalqabamne zabana dheeraadha qaba. Fakkeenyaaf bara 17ffaa jalqaba irratti early 17th century gaafa san keessumattuu warri amnaa warri maritime bahar gubbaa warri sossoo'u markabni isaanii kan biraatiin akka adda ta'e ittiin beekamu alaabaa mataa isaanii fannifachuudha turan. Zabanuma kana gaa warri lolaatis murni isaanii takkaa'u waraanni isaanii waraana biraatiin adda ta'e kan akka ittiin beekamu alaabaa mataa ifii fannifachuudha turan. Akkas ta'ee bara 17ffaa keessa beekamaa dhufe faayidaan alaabaadha. Keessumattuu warra markabaa warra bahar gubbaa bobbahee sossoohee hojjetuu fi waraanaaf. Bara 18ffaadhaa keessa murni bulchiinsa magaalotaa, murni bulchiinsa naannoo tokko kunis keessumattuu warri markaba isaanii bobbaasee galchuu alaabaa markaba isaanii san ifiifis fannifachuudhaan akka alaabaa murni tokko naannoon tokko takka magaalaan takka akka biyyaatti haa ta'u beekamaadhaa dhufe bara 18ffaadhaa keessa. Akkas jechaa deemee gara bara 19ffaa toggaas dhiyaatu immoo biyyoonni gaafa san walabummaa ba'an hundinuu alaabaa mataa isaanii akka qabaatan ta'an. Gaafum gabaabaadhaatti seenaan alaabaan eessarraa haate gujuu hara kanaan dhufte isin kanammoo ka godhatu warra bahar gubbaa obboota akka waraana qofaa miti. Warri daldala gurguddaa qabus warri amantiis haa ta'u warri ittiin if beessuuf ittiin if miidhagsuuf sababa adda addaatiin murni tokko kan beekamuu barbaade if beessuu barbaade faayaaf haa ta'u ittiin if beessuuf haa ta'u anasiin jiraadhaafis haa ta'u alaabaa mataa isaanii fannifachaadhaaf turan. Akkas jetteet gaa alaabaan jalqabni seenaa isidhaa dheeraadha seenaanii gabaabdumatti hara kanaan dhufte alaabaan oguu jalqaba isidhaarraa haatu. Waa'ee alaabaa tan keessaa osoo gara alaabaa Oromoo asin dhufne waan takka biyyoonni tokko murni tokko akkaataa itti fayyadaminsa alaabaadhaa kunis garaagarummaa takka qaba naannoo tokkotti. Alaabaa guyyaa isidhaa qabduu jira. Fakkeenyaaf jalqabni isidhaa waraanarraa hedduu waraanaa walitti hidhaminsa waan qabduuf biyyoon tokko gaafa waraana alaabaa waraanaa tan mataan siidhaa tan mataa isaanii warra qabu jira. Fakkeenyaaf tokkummaan Soobeet tan facaate ta dur USSR waraanaaf alaabaa kophaa qabaachuu turan. Alaabaan biyyaa tan ammallee itti fayyadaman tun osoo jirtu alaabaan mootummaa isaanii jechuun taruufi atammaan tan jirtu
tan alaabaan tokkummaa Soobeet osoo jirtu gaafa lolaa immoo alaabaa kophaa tan lolaa tan mootummaa isaanii tan taate qabaachuu turan. United Kingdom biyyi Ingiliz tunis alaabaan gaafa nagaa tan biyyitti fannifattu kophaadha. Tan gaafa lolaa ammas kophaadha. Tan lola labsitu jechuudha. Tan lola mul'iftu jechuudha. Tan akkaataan dadaa biyya san keessa hin jirtu jettu mul'iftu jechuudha. Tan hamilee lolaa biyya san uummata keessatti hahaaftu. Waan akkasii godhuudhaan itti fayyadamaa turan. Biyyoonni tokko tokko ammas alaabuma biyya isaanii, alaabuma mootummaa isaanii tana akka alaabaa guyyaa lolaatis tanumatti fayyadamu hedduun mootummoonni addunyaadha. Alaabuma mootummaa isaanii tan gaafa dadaa tana guyyaa lolaatis qabatanii warra bobbahuutu jira. Gariin ammas warra alaabaa biyya isaanii tana upside down godhee gaggara galchee fannisuu jira guyyaa lolaa. Fakkeenyaaf Bulgaariyaan akkas gooti, Philippines akkas gooti. Biyyoonni biraatti ni jiran yaadachuu amma dhabullee alaabaan biyyaa tan normaalii gaafa nagaa fannifamtu halluu isiidhaati wajjin osoo jirtu gaafa lolli biyya san mudate takkaa'u gaafa duulan takkaa'u haambii waraanaa keessa gaafa lolaa jechuudha. Alaabaa tana gubbaarraa gadoo garagalchanii fannisuudhaan ittiin fayyadaman. Kun mallattoo lolaa, mallattoo isaaniifis gootummaadha. Haamilee lolaa hahaasuudhaan kan biyya san gargaarsu. Uummanni gaafa san arge biyya isaanii keessa lolli akka jiru, haalli jiru xirraa akka ta'e, haalli jiru rakkisaa akka ta'e takkaa'u haamilee gootummaa hahaasuudhaaf ittiin fayyadaman. Oromoon waan akkanaa qaba. Fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti naannoon sabni Oromoo akkaataa bulchiinsa aadaa hamataa isaa kan danda'e sirna gadaa jedhamee beekamu qaba. Sirna gadaa keessatti alaabaa halluu sadii bifa adda addaa yeroo adda addaatti akkaataa adda addaa keessatti itti fayyadamuu turan. Fakkeenyaaf guyyaa waaqeffannaadhaaf deeman Oromoon dur waaqeffataadha. Total 100% waaqeffataadha turan osoo amantii adda addaa hin fudhatin jechuudha. Gaafa san waaqeffataadha turanii gaafa waaqeffannaadhaaf deeman tulluu ittiin waaqeffatan bakka ittiin irreechaaf deeman guyyaa akkasii alaabaa gurraattii qabatanii deeman. Kana jechuun gurraachi halluun gurraachi Oromoo keessatti halluu faayaatii, asxaa bareedinaatii, inumaa'uu kalara waaqaatii jedhee amana Oromoon. Kanaafuu guyyaa waaqeffannaa kalara gurraacha kana qabatee deema. Halluu gurraacha qabatee deema. Guyyaa waaqeffannaadhaatti ni beekama gaafa warri hoogganoo sirna gadaatis ta'e qaalluun alaabaa gurraacha qabateetiin deeme guyyaan sun guyyaa waaqeffannaadhaati, torbaan sun torbaan waaqeffannaadhaati bifa saniin bobba'uu turan. Guyyaa heeraa gaafa caffeen isaanii ta'es guyyaa heera muruudhaaf deeman manseera isaaniittis guyyaa heera muruudhaaf deeman alaabaa adii fannifatee deema Oromoon. Gaafa adii arge Oromoonis har'a guyyaa heeraati, heeraa muramuu deema takkaa'u caffee biyyaatu taa'ee wahii murtaa'uudhaa deema dubbii seeraati beekamaadha adiin. Gaafa lolaaf deema Oromoon gaafa san halluu diimtuu alaabaa diimtuu qabatee deema. Diimtuu qabatee gaafa deeme lolaaf deema uummanni sogguu san arke ni beeka jala deemaa waa'ee lolaatu hojjetama jechuudha. Kanaafuu halluu sadeen kana guyyaa adda addaatti sababa adda addaatiif itti fayyadamuu ture Oromoon. Gurraacha guyyaa waaqeffannaa, adii guyyaa seeraa, diimaa guyyaa lolaa takka waa'ee gootummaa sababa kanaan wal qabatetti itti fayyadamuu ture. Biyyoota ammaan tan alaabaa isaanii gadoo garagalchee fannisuu fi alaabaa waraanaa kophaa qabu wajjin waan wal fakkaatu akkasii qaba jechuudhaaf yaada kana. Booddee irratti immoo gaafa sirni gadaa keessumattuu gara mootummaa jijjiiraadhaa deeman oguu decentralized ta'ee warri naannoodhaa nuutu mootummaadha jedhee sirna san laaffisaa ifii naannootti if jabeessaa lookaalitiin jabaachaa dhufte alaabaa kana sadee walitti deebisanii fannifachuu jalqaban keessaa karaa wallootti habashoota akkeessuudhaan warri nuti mootummaadha ifiin jedhe alaabaa isaanii fannifachaa turan kunis gurraacha adii diimaa gubbaarraa gaditti. Jimma keessatti warri abbaa jifaaris kan shanan gibee kana fannisaa turan Harargee keessatti raabaadooriin bultum alaabaa tana guyyaa lola calanqollee kana qabatanii deeman.
Kana ammaan tana biyya keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa upside down godhee jira gubbaa gadoo garagalchee saba sannaan galu ammoo gaafasiif gubbaan gurraacha adiin walakkaa diimtuun jala gubbaa gurraachi waan ta'uuf gurraachi halluu waaqaati Oromoodhaaf tanaafuu waaqayyo hundaa oli rabbi waa hundaarraa gararraa hajuuf sankaaya alaabaan dhugaadha halluun alaabaadha waa hundaafuu hiikaa kenniti gurraachi maal akka bakka bu'u adiin maal akka bakka bu'u diimaan maal akka bakka bu'u akkuma akkaataa mootummaan yeroo san jiru hiikaa kenneefitti hiikaa saniin deema gaafasiif ammoo bifa kanaan fannifamuu ture kana gaa eega ka'umsa godhanne amma biyya keessatti olaalle Oromoo maal fannisaa jira alaabaa adda bilisummaa Oromoo ol qabee bakka yuutti bakka protest godhu bakka mormu hundatti an eesaa fidan jeeti yaadu ture walli namu mahaddaa jalaa qaba waggaa 25 dura kadhoofatee bakkatti Oromoon bahe hundatti tan ol qabee fannisaadhaa jira kun maaliif ta'ee jechuu hin dandeenyu alaabaa tana harkaadhaati guddate dhaloonni kuni gootota hin goomne meeqaatu isii ol qabee osoo deemuu isii jalatti kufee gootota hayyoota gurguddoo Oromoo meeqaatu alaabaa tanaan maramee awwaalame khanaafu maaliif kana godhe jechuun dandeenyu kana ummataa beeka ummataa murteessaa fuuldura alaabaan saatamtaati an seenaadhaan dubbachaa jira gaafa seenaadhaa gaafa sirna gadaa alaabaa santu ture ammallee mootummaan Oromoo immoo upside down godhe gubbaa gadoo garagalchee fannisaa jira kun isaantu waan kana godhaniifis beeka fuulduraas Oromoon kafilu isaatu beeka ammoo alaabaan tun arra biyya teenya keessa sammuu nama hunda keessa jirti mana iyyuu jirti arra fannifaa namu harkaadhaatu jira isiirraa dubbachuu barbaadeeti alaabaan tun akkamii fi eessatti dhuftee eessaa baatee ka'umsisiidha eessarraa gaafii jettu hedduu ha'aa jirti yeroo ammaatti keessaa'u isiin hedduu mootummaan biyya keessa jirus alaabaa akkanaanatti fannisan alaabaa akkasii alaabaa shoror keessummaa alaabaa maal jechaa jira warri alaabaa tan oggoo arge mataan dhukkubuus ni jira hangasuma takka immoo irra guddaan ummata keenyaa oggoo alaabaa san arge kafayye kadhukkubsatileen kafayyee ka'uutu jira gaa kun akkuma abbaan itti yaadetti kanarraa hiigaa wanni ara dubbadhu alaabaan tun arraaf faajjii adda bilisummaa Oromooti Oromoon ammoo faajjii adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in akka waan alaabaa isaa fudhatee deemuun fakkaata sun mirga isaati. Faajjii fi alaabaa hedduus garaagarummaadhaa jira. Duriif akkuma alaabaa fudhatama. Biyya teenya keessatti baandiraa jennaani baandiraa jechuun jecha Speen jecha Ispaanish irraa dhufe Arabootaa fi Ispaaniyaa irraa wal qabatee akkuma harreetu jetti bara 17ffaa 18ffaa kan keessatti jecha akkasitti dhufe akkas jee beeka baandiraa jee beeka baandiraan ammoo fi faajjiin garaagarummaadha qabdi barana siyaasaa baranee keessatti garaagarummaa qabdi faajjiin asxaa mallattoo jaarmaya tokko kan kaampaanii tokko kan amantii tokko kanam tokkollee haa ta'u kan kun faajjiitiyya mallattoo asxaatii jeetan ittiin beekamuuf ifi fannifatu fedhu subbaan tolchee mukarratti haa fannifatu fedhu waraqaarratti haasee haa maxxanfatu faajjiin sani keessumattuu jaarmayoonni faajjiidha qaban alaabaan tan mootummaadhaa taatee beekamaa dhuftee jirta gaadeem seenaa keessatti barammaa kan tana keessa jiru kana keessatti tanaafuu adda bilisummaa Oromoodhaatiif maddii lamaan diimtuun tun adda bilisummaa Oromoodhaatiif faajjiidha malee alaabaa miti alaabaa qabu mootummaa waan ta'eef jechuudha. Oromoon alaabaatii yoo jeessu mirga isaati miti yoo jeessu mirga isaati san ummataaf yeroodhaaf haadhiifnu eessaa haateedha gaafii namaa eessaa haate hajuuf gaa addi bilisummaa Oromoo eessaa ka'ee gaafii jettu laaluuf eessa asirratti xiqqoo garaagarummaan seenaadhaa kan adeemsammaa kan keessatti hajiru alaabaan tun diizaayinii kana qabattee Finfinnee osoo hin ta'in alaa seente kana jechuun addi bilisummaa Oromoo san dura umurii qabaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo Yaman irraa hanga Siiriyaadhaatti, Ugaadeen irraa hanga Somaaliyaadhaatti gammoojjii tana keessa dhiira hedduu deemtee nama dammaysitee mootummaa adda addaa dubbiftee meeshaa waraanaa horattee caasaa tolfattee dhaaba kana hundeesseetu jira.
hangafni hoogganaa waan kanaatis sooreysa Oromoo gootowwanii jaarraa abbaa gadaadhaati. Alaabaan tun nama Muhammad Ahmad Qaadii jedhamutu halluu kanaan lafa kaa'e diizaayina kanaan akkas yoo taate namuu diizaayina mataasaa dhiyeessee tan Muhammad Ahmad Qaadiidhaatu fudhatama argate osoo addi bilisummaa Oromoo Finfinnee keessatti hin ijaaramin gadaa tokkoon durate jechuudha. San duratti dikkeeni tokko qabdi. Waggaa 8 irraa hanga 10 qabdi. Alaabaan tun bifa kanaan gaafas bahuu qofa osoo hin ta'in faaruu alaabaa tanallee ittiin fannisanii fi ittiin buusan itti baasaniiti ittiin faarfachaa turan. Tanaas namni katabe ar'a lubbuudhaan jira alalaasaa guddicha Oromoo 50 shubbisaadhaa Awustiraaliyaa jira. Kun hundi ragaa bahamuudha danda'a. Alaabaan tun gaa dhugaadhaa tan adda bilisummaa Oromoodhaati. Dhaaba jaarraan kophaasaa gaaran seeni dhufe. Dhaaba siyaasaa if dandee hacaasaa mataa isaa qabu. Kan alaabaa qabu, kan faaruu alaabaa sanillee itti qabu, kan tarsiimoodhaa fi kaayoo siyaasaadhaa lafa kaayatee sossoo'uutu biyya seeni. Bifa kanaan hubatamuu qaba. Fakkeenyaaf baruun takka iddoo tana ugaan dubbisu addi bilisummaa Oromoo bara 1973tti Finfinneetti hora jalqabaa gaafa gaggeeffatu Elemoo Qilxuufaan irratti argamanii gaddeebi'anii sochii waraanaa jalqaba tootaalii dhaara kun akkasii miti. Seenaan walii tumsuu wal saamuu hin ta'u keessaa bara teekinooloojii bara informationaa ammaan kana keessa wanni takkalleen tan dhokattu hin jirtu amma bar namni waan afaanii bahe waan hojiidhaan mul'atu of osoo ta'in waan namni tokko yaadu sammuu wal dubbisuu jalqabe barri kun. Kanaafuu Elemoo Qilxuu hangama qabsootti ida'e jaarraa abbaa gadaadhaati Yaman keessatti. An asiiniin gara Somaaliyaadhaatiin hidhannoo harkana tana qabadhee adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo qabadhee gaara seenaa ati asii hidhannoo waliin nuu qabii meeshaa waliin nuu qabii maallaqa waliin nuu qabii asii nu tajaajiliidhaan caasaa isaa godhatti achi kaayee kadeeme jaarraa abbaa gadaadhaati. Ammoo unfortunately akka itti milkooyne jaarraan akka waraana isaa qabatee meeshaa isaa qabatee dooniidhaan kaaba Somaaliyaadhaa seenatti qabamanii waan hidhamaniif Elemoo carraa biraan qabu ture meeshaa harka isaatti haftee fi tadhee eegas walitti qabatee gara kaaba Itoophiyaadhaatiin seenee Harargee lixaa seenee dhukaasa banee hojii gootummaadhaan raawwatee jira. Haqni jiru kana. Dargaggoonni nurra gurguddoo yeroo san keessatti duraanuu dammaqinsaa fi hubannoota waan qabaachaa turreef waraanni bilisummaa Oromoos yeroo san keessatti jaarraan faan qabsoo hidhannoo marraa lammaffaa deebi'anii waan Oromiyaa bahaa keessatti eegalaniif jecha oduus dhagaa waan turreef nutis wal gurmeessinee wal kakaafnee dirree qabsoo dhaquu qabna jennee murteessinee sanumaan haala akkasiittiin dirree qabsoo deemnee waraana bilisummaa Oromoo qunnamnee qabsoo hidhannootti makamnee jechaadha. Dirree bahaa jechuudha. Dirree bahaa jechuu kiyyee. Kunis akkuma ammaan duras ibsametti yeroo adda addaatis ibsamettii fi seenaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti hundi kan beeku qabsoon hidhannoo bara 1974 tti jalqabame baruma sana bara 1974 tti qabsoon hidhannoo dhaabbate. Kunis sababa wareegamuu jaallan Elemoo Qilxuutii fi jaallan isaa wajjin turan lola jalqaba waraanni bilisummaa Oromootis marraa duraatiif dhukaasa kan banee diina haleelee loluma sanarratti marraa duraatiif jaallan Elemoo Qilxuufaan kanneen qabsoo hidhannoo yeroo sanatti hoogganan wareegamuu isaaniitiin kun ta'ee jechaadha. Kanaaf qabsoon hidhannoo kun ittiin fufne jechuudha. Isaan wareegamuun balaan guddaan humna xiqqaa yeroo sanatti qabsoo hidhannoo eegalerra balaan guddaan sun gahuun akka qabsoon hidhannoo sun ittiin fufne godhee karatti dhaabbate jechaadha. San booda ammaas addi bilisummaa Oromoo qabsoon hidhannoo akka deebi'ee itti fufu gochuu irratti yeroo dheeraa turraa fudhate. Marraa lammaffaaf qabsoon hidhannoo akka eegalamuuf jaallan jaarraa abbaa gadaa
jaalmul'is gadaafaan bifa haaraan if qindeessuudhaan akka biyyatti deebanii qabsoo hidhannoo gaggeessan ammas bifa haaraan isaan biyyatti deebi'anii naannoo bahaa gobeellatti qabsoo hidhannoo bara 1976 eegalanii jechaadha. Kana qofaa miti gaa bal'aadha kana keessa seennu ka'umsi xiyyaa fi haasoon irraa alaabaarra waan ta'eef ana caalaa warra ibsuu danda'utu jira. Maammat amma qaadii arra lubbuudhaan jiraachuu baatullee wayita alaabaa tana garru hunda Maammat amma qaadii ni haatanne jechuudha Oromoon hanga maayiidhaatti. Yoo alaabaan tun alaabaa biyyaa taates Maammat amma qaadii muka alaabaan tun itti fannifamte hundarraa maqaan isaa fannifamee jira jechuudha. Warri immoo inni jiraachuu baatullee warra gaafasa wajji jiru warra diizaayinatti isa gargaar hedduu waan jiraniif arraas baanii dubbachuu danda'an. Hafaaruutti baas immoo 50 shubbisaan arrallee lubbuudhaan jira Awustiraaliyaa inni asirratti ibsa bal'aa kenna jeetiin yaada. Alaabaa gaafas yoo tamini yaadattanii? Akkuma reefu jeetti 1968 Ogost keessa. Moggaa lameen diimtuu magariisaan idduu handurtisii urji'ii madannisii hedduu madada jechuun afaan Oromoo taariikha jechuudha. Madannisii hedduu alaabaa dhabuun fafaa namimmaanis irru'uu nu alaabaa ni qabna akka aduu hanga'uu gameessa duulu qabna warra falmii dharra'uu. Beeta jettu walaloon sii dheertuudha. Alaabaan tanuma amma jirtu tana gartee tanaaf bakkalcha irra kaaye bakkalchi bara 8tti bakka irraa ka'ee naannawee bakka irraa ka'ee deebi'a. Gadaanis guyyaa filamirraa waggaa 8 lakkaawwatee waan irraa bu'a bulcha irraa bu'a. Gaafasitti urjii irra taa'a tanaafin handurtisii urji'ii madannisii hedduu. Urjii tamijaanii hangarraan hangaafne bakkalcha. Bakkalchi kallacha Oromooti. Ifi biiftuun. Yeroo alaabaan kaafamte yookiin ijaan agartee yoomi obbo Shantam? Gaafniin dura arke Ogost 18 1968 obbo Mahamad Qaadii Mahamad Umar Qaadii adeeroollee jechuun danda'anii obboollee jechuun danda'anii waa hunda naa hima waa hundaan gaafadha nama hunda rafina aansa seenaarraa waan guduun fellee qaba wanniin ilaa arraa seenawu gaafa ataarii yookaan taariikha waan san alaabaa san karoorse qofaan na jala gale gaafniin arkemoo 1968 gaa alaabaa Oromoodhaa laalchisee takkaa'uu faajjii adda bilisummaa Oromoodhaa laalchisee warri achi keessatti hirmaatan yoo na caalaa dubbatan irra wayyaadha. Anaaf yaada kiyya gaggabaabsee bifa kanaan namoota dhimmi ilaaluuf yoon dabarsee irra naa wayyaadha. Oromo TV. Beeksisaa maalummaa abdii bilisummaa jibbaa roorrisaadhaa ibsaa walabummaa tiksaa qabsoo Oromoo deebisaa tokkummaa tumsaa sagalee Oromoo kan diddaa gabrummaa diigaa kaayyoo bittaa tarkaanfii diinummaa lammii dadammaqsaa hubachiisaa eenyummaa hawwaa diimokiraasii farra olaantummaa har'as borissi abdiin Oromummaa. Masico, Masico. Masico, Masico.
TV. Egaa waa'ee alaabaarraa haasofna irraantana dura alaabaan maali hajurraa yookaan maaliif san duratti ka'umsa keenyaaf akka nu ta'u waa'ee alaabaarraa yoo xiqqoo haasofne gaariidha. Alaabaan jechuun maali? Yoomii fi akkamitti jalqabamte hajuu yoo laalle seenaan isaa dheeraadha. Ammoo gabaabsinee waan takka qofa laaluudhaaf warri vexillology jedhama wannin barnoonni ogummaa kana qoratu waa'ee alaabaadhaa qoratu warri vexillologyidha maal jedhan alaabaan waan biraa tokkollee osoo hin ta'in faajjiidha mallattoodha. Mallattoo murni tokko kan biraatiin itti adda beekamu gamni tokko kan biraatiin adda itti godhee if laalu. Wanni kun arran jalqabamne zabana dheeraadha qaba. Fakkeenyaaf bara 17ffaa jalqaba irratti early 17th century gaafa san keessumattuu warri amnaa warri maritime bahar gubbaa warri sossoo'u markabni isaanii kan biraatiin akka adda ta'e ittiin beekamu alaabaa mataa isaanii fannifachuudha turan. Zabanuma kana gaa warri lolaatis murni isaanii takkaa'u waraanni isaanii waraana biraatiin adda ta'e kan akka ittiin beekamu alaabaa mataa isii fannifachuudha turan. Akkas ta'ee bara 17ffaa keessa beekamaa dhufe faayidaan alaabaadha. Keessumattuu warra markabaa warra bahar gubbaa bobbahee sossoohee hojjetuu fi waraanaaf. Bara 18ffaadhaa keessa murni bulchiinsa magaalotaa murni bulchiinsa naannoo tokko kunis keessumattuu warri markaba isaanii bobbaasee galchuu alaabaa markaba isaanii san ifiifis fannifachuudhaan akka alaabaa murni tokko naannoon tokko takka magaalaan takka akka biyyaatti haa ta'u beekamaadhaa dhufe bara 18ffaadhaa keessa. Akkas jechaa deemee gara bara 19ffaa toggaas dhiyaatu immoo biyyoonni gaafa san walabummaa ba'an hundinuu alaabaa mataa isaanii akka qabaatan ta'an. Gaafum gabaabaadhaatti seenaan alaabaan eessarraa haate guju hara kanaan dhufte isiin. Kanammoo ka godhatu warra bahar gubbaa obboota akka waraana qofaa miti. Warri daldala gurguddaa qabus warri amantiis haa ta'u warri ittiin if beeksisuuf ittiin if miidhagsuuf sababa adda addaatiin murni tokko kan beekamuu barbaade if beeksisuu barbaade faayaaf haa ta'u ittiin if beeksisuuf haa ta'u anasiin jiraadhaafis haa ta'u alaabaa mataa isaanii fannifachaadhaaf turan. Akkas jetteeti gaa alaabaan jalqabni seenaa isidhaa dheeraadha seenaanii gabaabdumatti hara kanaan dhufte dubbii seeraati beekamaadha adiin. Gaafa lolaaf deemu Oromoon gaafa san halluu diimtuu alaabaa diimtuu qabatee deema. Diimtuu qabatee gaafa deeme lolaaf deema uummanni sogguu san arkee ni beeka jala deemaa waa'ee lolaatu hojjetama jechuudha. Kanaafuu halluu sadeen kana guyyaa adda addaatti sababa adda addaatiif itti fayyadamuu ture Oromoon. Gurraacha guyyaa waaqeffannaa, adii guyyaa seeraa, diimaa guyyaa lolaa takka waa'ee gootummaa sababa kanaan wal qabatetti itti fayyadamuu ture. Gaa biyyoota ammaan tan alaabaa isaanii gadoo garagalchee fannisuu fi alaabaa waraanaa kophaa qabu wajjin waan wal fakkaatu akkasii qaba jechuudhaaf yaada kana. Booddee irratti immoo gaafa sirni gadaa keessumattuu gara mootummaaf jijjiiraadhaa deeman oguu decentralized ta'ee warri naannoodhaa nuutu mootummaadha jedhee sirna san laaffisaa ifii naannootti if jabeessaa lookaalitiin jabaachaa dhufte alaabaa kana sadee walitti deebisanii fannifachuu jalqaban keessaa karaa wallootti habashoota akkeessuudhaan warri nuti mootummaadha ifiin jedhe alaabaa isaanii fannifachaa turan kunis gurraacha adii diimaa gubbaarraa gaditti. Jimma keessatti warri abbaa jifaaris kan shanan gibee kana fannisaa turan harargee keessatti raabaadooriin bultum alaabaa tana guyyaa lola calanqollee kana qabatanii deeman. Kana ammaan tana biyya keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa upside down godhee jira gubbaa gadoo garagalchee saba sannaan galu ammoo gaafasiif gubbaan gurraacha adiin walakkaa diimtuun jala gubbaa gurraachi waan ta'uuf gurraachi halluu waaqaati Oromoodhaaf. Tanaafu waaqayyo hundaa oli rabbi waa hundaarraa gararraa
hajuuf sankaaya. Alaabaan dhugaadha halluun alaabaadha waa hundaafuu hiikaa kenniti gurraachi maal akka bakka bu'u adiin maal akka bakka bu'u diimaan maal akka bakka bu'u akkuma akkaataa mootummaan yeroo san jiru hiikaa kenneefitti hiikaa saniin deema gaafasiif ammoo bifa kanaan fannifamuu ture. Kana gaa eega ka'umsa godhanne amma biyya keessatti olaalle Oromoo maal fannisaa jira alaabaa adda bilisummaa Oromoo ol qabee bakka yuutti bakka protest godhu bakka mormu hundatti an eesaa fidan jeeti yaadu ture walli namu makaddaa jalaa qaba waggaa 25 dura kadhoofatee bakkatti Oromoon bahe hundatti tan ol qabee fannisaadhaa jira. Kun maaliif ta'ee jechuu hin dandeenyu alaabaa tana harkaadhaati guddate dhaloonni kuni gootota hin goomne meeqaatu isii ol qabee osoo deemuu isii jalatti kufee gootota hayyoota gurguddoo Oromoo meeqaatu alaabaa tanaan maramee awwaalame. Kanaafuu maaliif kana godhe jechuun dandeenyu. Kana uummataa beeka uummataa murteessaa fuuldura alaabaan isaa tamtaati an seenaadhaan dubbachaa jira. Gaafa seenaadhaa gaafa sirna gadaa alaabaa isaantu ture. Ammallee mootummaan Oromoo immoo upside down godhe gubbaa gadoo garagalchee fannisaa jira. Kun isaantu waan kana godhaniifis beeka. Fuulduraas Oromoon kafilu isaatu beeka. Ammoo alaabaan tun arra biyya teenya keessa sammuu nama hunda keessa jirti mana iyyuu jirti arra fannifaa namu harkaadhaatu jira isitaa dubbachuu barbaadeeti. Alaabaan tun akkamii fi eessatti dhuftee eessaa baatee ka'umsisiidha eessarraa gaafii jettu hedduu ka'aa jirti yeroo ammaatti keessaa isiin hedduu mootummaan biyya keessa jirus alaabaa akkanaanatti fannisan alaabaa akkasii alaabaa shoror keessummaa alaabaa maal jechaa jira. Warri alaabaa tan oggoo arge mataan dhukkubuus ni jira. Hangasuma takka immoo irra guddaan uummata keenya oggoo alaabaa san arge dhukkubsatelleen kafayyee ka'uutu jira. Gaa kun akkuma abbaan itti yaadetti kanarraa hiigaa wanni ara dubbadhu alaabaan tun arraaf faajjii adda bilisummaa Oromooti. Oromoon ammoo faajjii adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in akka waan alaabaa isaa fudhatee deemuu ni fakkaata. Kanaafuu Elemoo qilxuu hangama qabsootti ida'e jaarraa abbaa gadaadhaati Yaman keessatti. An asiiniin gara Somaaliyaadhaatiin hidhannoo harkana tana qabadhee adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo qabadhee gaara seenaa ati asii hidhannoo waliin nuu qabii meeshaa waliin nuu qabii maallaqa waliin nuu qabii asii nu tajaajiliidhaan caasaa isaa godhate achi kaayee kadeeme jaarraa abbaa gadaadhaati. Ammoo unfortunately akka itti milkooyne jaarraan akka waraana isaa qabatee meeshaa isaa qabatee dooniidhaan kaaba Somaaliyaadhaa seenatti qabamanii waan hidhamaniif elemoo carraa biraan qabu ture meeshaa harka isaatti haftee fi tan eegas walitti qabatee gara kaaba Itoophiyaadhaatiin seenee Harargee lixaa seenee dhukaasa banee hojii gootummaadhaan raawwatee jira. Haqni jiru kana. Dargaggoonni nurra gurguddoo yeroo san keessatti duraanuu dammaqinsaa fi hubannoota waan qabaachaa turreef waraanni bilisummaa Oromoos yeroo san keessatti jaarraan faan qabsoo hidhannoo marraa lammaffaa deebi'anii waan Oromiyaa bahaa keessatti eegalaniif jecha oduus dhagaa waan turreef nutis wal gurmeessinee wal kakaafnee dirree qabsoo dhaquu qabna jennee murteessinee sanumaan haala akkasiittiin dirree qabsoo deemnee waraana bilisummaa Oromoo qunnamnee qabsoo hidhannootti makamnee jechaadha. Dirree bahaa jechuudha. Dirree bahaa jechuu kiyyee. Kunis akkuma ammaan duras ibsametti yeroo adda addaatis ibsamettii fi seenaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti hundi kan beeku qabsoon hidhannoo bara 1974 tti jalqabame baruma sana bara 1974 tti qabsoon hidhannoo dhaabbate. Kunis sababa wareegamuu jaallan Elemoo qilxuutii fi jaallan isaa wajjin turan lola jalqaba waraanni bilisummaa Oromootis marraa duraatiif dhukaasa kan banee diina haleelee loluma sanarratti marraa duraatiif jaallan Elemoo qilxuufaan kanneen qabsoo hidhannoo yeroo sanatti hoogganan wareegamuu isaaniitiin kun ta'ee jechaadha. Kanaaf qabsoon hidhannoo kun ittiin fufne jechuu isaan wareegamuun balaan guddaan humna xiqqaa yeroo sanatti qabsoo hidhannoo eegalerra balaan guddaan sun gahuun akka qabsoon hidhannoo sun ittiin fufne godhee
karatti dhaabbate jechaadha. San booda ammaas addi bilisummaa Oromoo qabsoon hidhannoo akka deebi'ee itti fufu gochuu irratti yeroo dheeraa turraa fudhate. Marraa lammaffaaf qabsoon hidhannoo akka eegalamuuf jaallan jaarraa abbaa gadaa jaal mul'is gadaafaan bifa haaraan if qindeessuudhaan akka biyyatti deebanii qabsoo hidhannoo gaggeessan ammas bifa haaraan isaan biyyatti deebi'anii naannoo bahaa gobeellatti qabsoo hidhannoo bara 1976 eegalanii jechaadha. Kana qofaa miti gaa bal'aadha kana keessa seennu ka'umsi xiyyaa fi haasoon irraa alaabaarra waan ta'eef ana caalaa warra ibsuu danda'utu jira. Maammat Ahmad Qaadii arra lubbuudhaan jiraachuu baatullee wayita alaabaa kana garru hunda Maammat Ahmad Qaadii ni haatanne jechuudha Oromoon hanga maayiidhaatti. Yoo alaabaan tun alaabaa biyyaa taates Maammat Ahmad Qaadii muka alaabaan tun itti fannifamte hundarraa maqaan isaa fannifamee jira jechuudha. Warri immoo inni jiraachuu baatullee warra gaafa isa wajji jiru warra diizaayinatti isa gargaar hedduu waan jiraniif har'as baanii dubbachuu danda'an. Hafaaruutti baas immoo 50 shubbisaan har'allee lubbuudhaan jira Awustiraaliyaa inni asirratti ibsa bal'aa kenna jeetiin yaada. Alaabaa gaafas yoo tami ni yaadattanii? Akkuma reefu. Alaabaan oguu jalqaba isiidhaarraa haatu. Waa'ee alaabaa tan keessaa osoo gara alaabaa Oromoo asin dhufne waan takka biyyoonni tokko tokko murni tokko tokko akkaataa itti fayyadaminsa alaabaadhaa kunis garaagarummaa takka qaba naannoo tokko tokkotti. Alaabaa guyyaa isiidhaa qabduu jira. Fakkeenyaaf jalqabni isiidhaa waraanarraa hedduu waraanaa walitti hidhaminsa waan qabduuf biyyoonni tokko tokko gaafa waraana alaabaa waraanaa tan mataan siidhaa tan mataa isaanii warra qabu jira. Fakkeenyaaf tokkummaan Soobeet tan facaate ta dur USSR waraanaaf alaabaa kophaa qabaachuu turan. Alaabaan biyyaa tan ammallee itti fayyadaman tun osoo jirtu alaabaan mootummaa isaanii jechuun taruufii tammaan tan jirtu. Tan alaabaan tokkummaa Soobeet osoo jirtu gaafa lolaammoo alaabaa kophaa tan lolaa tan mootummaa isaanii tan taate qabaachuu turan. United Kingdom biyyi Ingiliz tunis alaabaan gaafa nagaa tan biyyatti fannifattu kophaadha tan gaafa lolaammaas kophaadha tan lola labsitu jechuudha tan lola mul'iftu jechuudha tan akkaataan dadaa biyya san keessa hin jirtu jettu mul'iftu jechuudha tan hamilee lolaa biyya san uummata keessatti hahaaftu waan akkasii godhuudhaan itti fayyadamaa turan. Biyyoonni tokko tokko ammaas alaabuma biyya isaanii alaabuma mootummaa isaanii tana akka alaabaa guyyaa lolaatis tanumatti fayyadamu hedduun mootummoon addunyaadha. Alaabuma mootummaa isaanii tan gaafa dadaa tana guyyaa lolaatis qabatanii warra bobbahuutu jira. Gariin ammaas warra alaabaa biyya isaanii tana upside down godhee gaggara galchee fannisuu jira guyyaa lolaa. Fakkeenyaaf Bulgaariyaan akkas gooti, Philippines akkas gooti. Biyyoonni biraatti ni jiran yaadachuu amma dhabullee alaabaan biyyaa tan normaalii gaafa nagaa fannifamtu halluu isiidhaati wajjin osoo jirtu gaafa lolli biyya san mudate takkaa'u gaafa duulan takkaa'u haambii waraanaa keessa gaafa lolaa jechuudha. Alaabaa tana gubbaarraa gadoo garagalchanii fannisuudhaan ittiin fayyadaman. Kun mallattoo lolaa mallattoo isaaniifis gootummaadha. Haamilee lolaa kakaasuudhaan kan biyya san gargaarsu. Uummanni gaafa san arge biyya isaanii keessa lolli akka jiru. Haalli jiru xirraa akka ta'e haalli jiru rakkisaa akka ta'e takkaa'u hamilee gootummaa kakaasuudhaaf ittiin fayyadaman. Oromoon waan akkanaa qaba. Fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti naannoon sabni Oromoo akkaataa bulchiinsa aadaa kan mataa isaa kan danda'e kan sirna gadaa jedhamee beekamu qaba. Sirna gadaa keessatti alaabaa halluu sadii bifa adda addaa yeroo adda addaatti akkaataa adda addaa keessa itti fayyadamuu turan. Fakkeenyaaf guyyaa waaqeffannaadhaaf deeman Oromoon dur waaqeffataadha. Total 100% waaqeffataadha turan osoo amantii adda addaa hin fudhatin jechuudha. Gaafa san waaqeffataadha turanii gaafa waaqeffannaadhaaf deeman tulluu ittiin waaqeffatan bakka ittiin irreechaaf deeman guyyaa akkasii alaabaa gurraattii qabatanii deeman. Kana jechuun gurraachi halluun gurraachi Oromoo keessatti halluu faayaatii asxaa bareedinaati inumaa'u
kalara waaqaatii jedhee amana Oromoon. Kanaafuu guyyaa waaqeffannaa kalara gurraacha kana qabatee deema. Halluu gurraacha qabatee deema. Guyyaa waaqeffannaadhaatti ni beekama gaafa warri hoogganoo sirna gadaatis ta'e qaalluun alaabaa gurraacha qabateetiin deeme guyyaan sun guyyaa waaqeffannaadhaati torbaan sun torbaan waaqeffannaadhaati bifa saniin bobba'uu turan. Guyyaa heeraa gaafa caffeen isaanii ta'es guyyaa heera muruudhaaf deeman manseera isaaniittis guyyaa heera muruudhaaf deeman alaabaa adii fannifatee deema Oromoon. Gaafa adii arge Oromoonis har'a guyyaa heeraati heeraa muramuu deema takka caffee biyyaatu taa'ee wahii murtaa'uudhaa deema sun mirga isaati. Faajjii fi alaabaa hedduus garaagarummaadhaa jira. Duriif akkuma alaabaa fudhatama. Biyya teenya keessatti baandiraa jennaani baandiraa jechuun jecha Speen jecha Ispaanish irraa dhufe Arabootaa fi Ispaaniyaa irraa wal qabatee akkuma reefu jetti bara 17ffaa 18ffaa kan keessatti jecha akkasitti dhufe akkas jee beeka baandiraa jee beeka baandiraan ammoo fi faajjiin garaagarummaadha qabdi barana siyaasaa baranee keessatti garaagarummaa qabdi faajjiin asxaa mallattoo jaarmaya tokko kan kaampaanii tokko kan amantii tokko kanam tokkollee haa ta'u kan kun faajjiitiyya mallattoo asxaatii jeetan ittiin beekamuuf ifi fannifatu fedhu subbaan tolchee mukarratti haa fannifatu fedhu waraqaa irratti haasee haa maxxanfatu faajjiin sani keessumattuu jaarmayoonni faajjiidha qaban alaabaan tan mootummaadhaa taatee beekamaa dhuftee jirta gaadeen seenaa keessatti barammaa kan tana keessa jiru kana keessatti tanaafuu adda bilisummaa Oromoodhaatiif maddii lamaan diimtuun tun adda bilisummaa Oromoodhaatiif faajjiidha malee alaabaa miti alaabaa qabu mootummaa waan ta'eef jechuudha. Oromoon alaabaatii yoo jeesu mirga isaati miti yoo jeesu mirga isaati san ummataaf yeroodhaaf haa dhiifnu eessaa haateedha gaafii namaa eessaa haate hajuuf gaa addi bilisummaa Oromoo eessaa ka'ee gaafii jettu laaluuf eessa asirratti xiqqoo garaagarummaan seenaadhaa kan adeemsammaa kan keessatti hajiru alaabaan tun diizaayinii kana qabattee Finfinnee osoo hin ta'in alaa seente. Kana jechuun addi bilisummaa Oromoo san dura umrii qabaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo Yaman irraa hanga Siiriyaadhaatti, Ugaadeen irraa hanga Somaaliyaadhaatti gammoojjii tana keessa dhiira hedduu deemtee nama dammeessitee mootummaa adda addaa dubbiftee meeshaa waraanaa horattee caasaa tolfattee dhaaba kana hundeesseetu jira. Hangafni hoogganaa waan kanaatis sooreysa Oromoo gootawwanii jaarraa abbaa gadaadhaati. Alaabaan tun nama Mahammad Ahmad Qaadii jedhamutu halluu kanaan lafa kaa'ee diizaayina kanaan akkas yoo taate namuu diizaayina mataasaa dhiyeessee tan Mahammad Ahmad Qaadiidhaatu fudhatama harkate osoo addi bilisummaa Oromoo Finfinnee keessatti hin ijaaramin gadaa tokkoon durate jechuudha. San duratti dikkeeni tokko qabdi. Waggaa 8 irraa hanga 10 qabdi. Alaabaan tun bifa kanaan gaafas bahuu qofa osoo hin ta'in faaruu alaabaa tanallee ittiin fannisanii fi ittiin buusan itti baasaniiti ittiin faarfachaa turan. Tanaas namni katabe har'a lubbuudhaan jira alalaasaa guddicha Oromoo 50 shubbisaadhaa Awustiraaliyaa jira. Kun hundi ragaa bahamuudha danda'a. Alaabaan tun gaa dhugaadhaa tan adda bilisummaa Oromoodhaati. Dhaaba jaarraan kophaasaa gaaran seeni dhufe. Dhaaba siyaasaa ka'eef dandee hacaasaa mataa isaa qabu, kan alaabaa qabu, kan faaruu alaabaa sanillee itti qabu, kan tarsiimoodhaa fi kaayoo siyaasaadhaa lafa kaayatee sossoo'uutu biyya seeni. Bifa kanaan hubatamuu qaba. Fakkeenyaaf baruun takka iddoo tana ugaan dubbisu addi bilisummaa Oromoo bara 1973tti Finfinneetti hora jalqabaa gaafa gaggeeffatu Elemoo Qilxuufaan irratti argamanii gad deebi'anii sochii waraanaa jalqabaa hojii tootaalii dhaarafuun akkasii miti. Seenaan walii tumsuu wal saamuu hin ta'u keessaa'u bara teekinooloojii bara infoormeeshinaa ammaan kana keessa wanni takkalleen tan dhokattu hin jirtu amma bar namni waan afaanii bahe waan hojiidhaan mul'atu qofa osoo hin ta'in waan namni tokko yaadu sammuu wal dubbisuu jalqabe barri kun